بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما أركفوني وبليان كبجمتوت جلتمتوت توبي كديجا جلت رقمتن وندي كيسان باقي جراتنا جرادو إن شاء الله. أرى وصفة أجائبة كالتا جيجورا كريفين سكيسني في أكغاريت بريرا تأو قبل إسني دفيني أرى ما شاء الله. أبليان تيا أكو أرجعتني إني كوني دايما إني كون دايما باي بريدا إني كوني موتيو كون دايما كوني موتيو إتتورا زبادي كوني موتو هرجة بقولتي هرجة بقولو بريدا رفنسا كيساني برينسا والقبضوني هيكا وندي رفنسا هنجبيسا كوني موتيو زيتي جوز الهنديتي زيتي جوز الهندي أكو مرقا جرتني زيت الكوكونيت أول باي بريدا أفلا تمالا إن الليني أكو مرقا جرتني كاسي كوني موتو يو كله أسفري بيتشا دا يجودا بوبالو كو دالة كيسا بيتشا كبشان هنقمني يجودا كوني موتو يو زنجبيلا دا كمالا كوني زنجبيلا دا كمالا ملاغا توكو فالأنا توكو أستنا قاد يجوداني أبليان تيا باي بريدا رفنسا كيسان كاسن جلا تجتو كريرتو دي فيلي كوالكبو فيلي كفيلمو دي فيلي هندما فيو اسم فايدا جلاتني يادا أبليان تيا باي بريدا يجودا بوكارجن بقولو كوني فايدا نزا هندي رفنسا نجابيسا باي اتوكو بريدا دا فلوف رفنسا كيسان أدام باسا يجودا بريجا أدام باسا أكا فكينيا فاكا فاردي ستي يجودا akka fardiitti addaan baasa. Zibaadiin kun illee jechuudha. Zibaadiillee baay'ee bareedaadha, baay'ee filatamaadha. Daa'imallee milaaga mataa akka itti godhatanii haga hasaaba rifeensa keessaniiti. Haga hisaaba rifeensa keessanii. Haga hisaaba rifeensa keessanii. Killee haga hisaaba rifeensa keessanii. Ani immoo amma takkitti itti godhe. Ititulleen haga hisaaba rifeensa keessanii jechuudha. Zibaadiin haga hisaaba rifeensa keessanii. kun immoo tuyyuu harceen boqqolloo rifeensa keessan guddaa ta'e xiqqaa ta'e kun milaaga fal'aana soba gurguddaa lama yoo itti gootan isinga zayitilleen immoo haga hasaba rifeensa keessaniitiin itti godhatu dandeettan jechuudha. Zanjabiililleen akkasuma ittiin baay'iftanii milaaga tokko itti godhattanii inshallah rabbiin nama irraa fayyadamee walillee fayyadu rabbiin haa taasisu. Obboleeyyan tiyyaa tiriyaadha sheer saabskiraayib gochuun wal biraa dhaabbannu. Obboleeyyan tiyyaa isin fayyadaa irraa fayyadamtanii jedheetini yaada torbaanitti yeroo sadii dibadhaa torbaanitti yeroo sadii dibattanii yoo guddate sa'aatii 4 irra teessisa yeroo isin dibattanii rifeensi keessan buqqee rifeensa keessanii akka nama waan afaan akka barbaree fakkeenyaaf dibatanii ogguguba jechi bareedaadha jechuudha. Yeroo sanitti hojjetaa akka jiru fakkeenyaaf faayidaa isaa agarsiisa jechuudha. Yeroo sanitti baay'ee isin fayyadaa irraa fayyadamtuu itti gammadu jedheetini yaada. Sheer saabskiraayib laayik godhu wal bira haa dhaabbannu. Obboleeyyan tiyya kaltaa walitti naqadhee deebi'a. itti dhiyaadha akkuma argaa jirtanii zibaadii fal'aana nyaataa tokko itti godhee kalammataatti da'uuf deema lama itti godhadhe jechuudha. Zanjabiila akkuma dura isiniin jedhe milaaga nyaataa tokko guddaa itti godhadhe harcee boqqolloo kun milaaga sorry fal'aana nyaataa xiqqoodha isii takka isii lama itti godhadhe daa'ima immoo akkanuma xiqqootti godhe isaa xiqqootti godhadha yoo زيتي جوز الهنديت
kokoneet jechuudha. Ajila inni bareedaadha. Hanga inni laaffifamee laafutti itti qicattan, itti hidhaatanii itti qicattan. Kun akkatti waliin dhaannee walitti deebinee kun obboleeyyan tiyya maashaallah walitti kallannee kun akka gartanii waan harcee boqqolloo qabuuf inuma yabbata isin dibattan garuu ni laafa jechuudha. Rifeensa keessan keessatti akka ajaa'ibaa kanatti rifeensa buqqee mataa keessanillee sirriitti qabbaneessa jechuudha. Maashaallah baay'ee namatti tola, baay'ee dasuma jedha. Obboleeyyan tiyyaa akka irraa fayyadamtanii akka irraa faayidaa argattanillee abdii qaba. Yeroo dibattanii yoo dandeettan sa'aatii 4 yoo dadhabdan hanga sa'aatii 2tti ofuraa dhiitu. Kanaafuu awwala yeroo dibattan san xiqqoo hin oo'amaan waan ta'eef zanjibila waan qabuuf jechuudha. Kanaafuu gizee awwala dibattan sanii xiqqoo hin oo'a. Yeroo oo'e sanii bareedaadha jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan tiyyaa akka dibattanii akka irraa faayidaa argattanii abdii qabaa. Waan ofiitti fayyadamee faayidaa isaa arge hundumti keessan itti fayyadamaa, irrallee fayyadamaa, walillee bishee godhaa walii dabarsa. Obboleeyyan tiyyaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.